ማለት ነው እኛ ካሰብነው ውጭና ባላሰብነው መንገድ እየሄደ ይመስለኛል ምክንያቱም የወሎ አለቀ ወይ እንደገና በቆቦ እየጀመሩ ነው ወይ ምናምን እያልን እኛ እያሰብን ባለንበት ሰዓት ማለት ነው አሜሪካ የምትመጣበት አይታወቅም ዛሬ ጀርመን ዩክሬንን በመሳሪያ ረዳለው ብላለች ይሄ በጣም ሻኪንግ ኒውስ ነው እና ምን ለማድረግ ነው ሐሳባቸው አሜሪካ ጋር ተነጋግረው ጀርመን ውስጥ ያሉ አበሾችን ለማስጨረስ ነው ምክንያቱም ይሄንን በሰማችበት ሰዓት ራሽያ ዝም አትልም ኦፍ ኮርስ ድምጥማጣቸው ነው የምታጠፋቸውና ምን ለማለት ነው ጀርመን ውስጥ ያላችሁ ሴት ወንድ ሳትሉ አቅም ያላችሁ እንዳለ መዝመት መቻል አለባችሁና ራሳችሁን መጠበቅ አለባችሁ ልጆቻችሁን የወለዳችሁትን ማስጠበቅ መቻል አለባችሁ ዝም ብላችሁ ቆማችሁ አትዩ እየመጣ ያለው ነገር ቀላል አይደለም sababbiin waraanni biyya Raashiyaa fi Ukraine gidduutti adeemsifamaa jiruuf maali? Waraanni kun yeroo ammaatti maal irra jira? Raashiyaa fi Ukraine maal irratti wal dhaban? Seenaan isaan kanaan dura wajji qaban hoo maal ture? Waraana kanaan wal qabatee biyyoonni addunyaa gurguddoon gamtaa Awurooppaa fi Ameerikaa kaabaa Yuunaayitid Isteetsi fi Kanadaan faati maal jechaa jiru? Hariiroon Raashiyaa fi ilmaan biyya keenya keessatti argamanii maali? Waraanni kun akkamitti addunyaa miidhuu danda'a? haala kanaan itti hufnaan miidhaan inni lammiiwwan biyya sanii fi kanneen biroo irraan gahuu danda'u hoo maali? Raashiyaan qoqqophii irra kaamaa jiruu fi maal jechaa jirti? Isa kanarratti bal'inaan akka hubattaniif odeeffannoo gahaa ta'e qabannee dhiyaannee jirra. Akkamittuu daawwattoota Heeraan Stuudiyoo kun haara galfiidha. Russian biyya cimtuu bal'ina lafaan addunyaa irraa tokkoffaa albuura dhangala'oo gaazaa oomishuun immoo lammaffaa waraanaan hamtuu yeroo ammaa kana biyya Ukraine daangaa isii dhiibdee weeraruu irratti argamti. Sababbiin kun biyyi lamaan wal dhabaniif maali? Hariiroon isaan kanaan dura qaban hoo? Russia fi Ukraine socialistii bara 1991 dura ture irratti sirna socialistii USSR yookiin immoo Union of Soviet Socialist Republic isa jedhu jalatti biyya tokko turan. Sirni sun adeemsa siyaasaa isaan gidduutti uumameen caccabee gareen kooministii bara san hundaa'e sun biyyoota hundatti adda cituudhaan daaraa botoroo ta'e. Kufiinsa sanii wal qabatee biyyoonni akka Armenia, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Turkmenistan, Azerbaijan, Latvia, Ukraine fi Republika mataa isaanii uummachuudhaan biyya walabaa birmadummaa isii kabachiiftee ta'anii hundeeffaman. Inni kun Raashiyaadhaaf gaaf tokkos gammachuu uumee hin beeku. Raashiyaan akkuma ilmaan resteeti hunduu kiyya jetti. Akkuma ilmaan miyyee naannoowwan akka Oromiyaa fi Tigraay hundeeffamuu isaaniitti gammachuu hin qabne Raashiyaanis biyyoonni kun biyyoota of danda'anii ijaaramuu isaaniitti gammachuu hin qabdu. Yeroo ammaa yeroo kanatti biyya isaan irraa fottaqan weerara daangaa bol'ifachuun har'a geette. Waggaa 14 dura bara 2008 biyya kanaan dura qaama Raashiyaa turte Georgia weerartee lafa isaanii fudhattee turte. Russian planes again bombing Georgian targets this morning. It is the fourth day of battling over Georgia's disputed province of South Ossetia. In the face of overwhelming Russian power, the Georgians say they've pulled out of the disputed territory of South Ossetia and called a ceasefire. But Moscow claimed the Georgians weren't observing it, so fighting went on. Lubbuu namaa fi qabeenya hedduu erga mancaastee booda lola dhaabdee turte. Haa ta'u malee walgaarreffannaan biyyoota lamaanii hanga har'aattuu hin dhaabbanne. Raashiyaan biyyoota ollaa isaaniitti argaman tuttuquun weeraruun sirna durii san deebistee ijaaruudhaaf tattaafatti. Jarri kun yediroo sir'aat naafaqeedha. Biyya Ukraine weeraraa kan jirtu yeroo jalqabaaf miti. Har'a qofa miti. Kanaan duras weerartee turte. Ittiinis milkooftee jirti. Waraana gurraandhala bara 2014 hanga bittootessaatti geggeeffameen baha Ukraineetti kan argamtu Kirimiyaa weerartee fudhatte. Filannoo sobaa taasisuunis akka paarlaamaan isaanii Raashiyaatti deebi'uuf fedhii qabu fakkeessitee ittiin milkooftee jirti. Crimea's government said voter turnout was strong throughout the peninsula, which is dominated by ethnic Russians who see the referendum as an opportunity to return Crimea home and to receive more economic support for an area dependent largely on tourism. Guyyaa har'aa jiraattonni Sevastopol hundi kabajaa irra jiru. Kabajaan kun kan biyya teenya dhugaa Raashiyaatti deebi'uuti. Inni kun Ameerikaa dabalatee biyyoota lixaa hedduuf sodaa cimaa uume. Raashiyaan akkuma bara Soviet san humna isii jabeeffataa jirti jedhanii waan shakkaniif hamma danda'ameen Raashiyaatti diina baay'isuu namoota faallaa isaanii dhaabbatan Ukraine dabalatee jajjabeessuu rasaasa kennuu fi hidhachiisuu fi toora olola miidiyaa fi gama teknooloojiitiin tinnisaa jiran. Ilmaan Ristee, ilmaan Raashiyaa, ilmaan Vladimir Putin kanaaf Kirimiyaa qofa deeffachuun gahaa hin turre.
kanneen hafanitti babal'achuun weeraruu kajeelte. Isaan hunda keessaa Ukraine baay'ina uummataa fi bal'ina lafaan akkasumas qabeenyaan biyyoota Raashiyaa irraa buqqaan hunda waan caaltuuf Raashiyaan Ukraine irratti xiyyeeffachuudhaaf murteessite. Isa kana keessatti ololli miidiyaan lixaa oofu hundi haqa qabeessa jechuu miti. Ameerikaa fi fedhiin biyyoota lixaa hedduu akka keessa jiru ifa gala. Isa immoo duubarraa itti deebina. Xiyyeeffannoon gama lolaa ammaa kanatti yoo kan deebinu taate Raashiyaan ammatti Ukraine weeraruu maaliidhaaf filatte? Isa kana irratti wantoonni biyyoota lixaa jedhanii fi mootummaan biyyattii jedhu waladda. Miidiyaa warra lixaa, politikanyoota Ameerikaa fi hoggantoonni biyya Ukraine gochi adeemaa jiru babal'ifannaa fi weerara daangaa biyya birmadummaa qabdu sarbuutii jedhu. We're joined in our outrage by friends and allies around the world. We will work with them for however long it takes to ensure that the sovereignty and independence of Ukraine is restored. Ameerikaanis biyya barbaadde hunda keessa deemaa daaraa botoroo godhaa har'amaaf Raashiyaan Ukraine weerarte jetti. Re'een kan ofii hin argitu sareedhaan eegee gadi qabadhu jetti. Akkuma jedhan jecha Ameerikaa fi bulchiinsa Ameerikaa adeemsa kana keessatti ija lamaan ilaaluu dandeenya. Garuu abbaan gadaa Ukraine pirezidaantiin isaanii maal jedha laata? Всім добрий вечір. Лідер фракції тут. Akkam ooltan hunduu hoggantoonni Black ni jiru. Itti gaafatamaan wajjira pirezidaantii ni jira. Muummichi ministeeraa ni jira. Podoliak ni jira. Pirezidaantiin ni jira. Hundi keenya as jirra. Raayyaan keenya ni jira. Lammiin keenya ni jira. Hundi keenya birmadummaa biyya keenya eegaa jirra. Слава нашим захисницям. Слава Україні. Kan inni jedhu kun amansiisaa ta'uu danda'a. Isa USA qofaan kan deemnu yoo taate dubbiin waan walxaxaa taatuuf kanneen weeraramaa jiranii fi kan isaan maallaqaa fi gargaarsa meeshaan waraanaan gargaaraa jiran yoo kana jedhan kan weeraraa jirtu Raashiyaan immoo maal jetti? For years, Vladimir Putin has complained the US and Waggoota 1990 keessa waadaa nuuf galtee turte. Neetoon meetira tokkos gama bahaa akka hin sochoone. Torbee dabre immoo nu kijibde, nu hatte. Qaanye tokko malee. you cheated us shamelessly. Raashiyaan weerara kanaaf neetoo sababachuu feeti. Neetoon maali? Northern Atlantic Treaty Organization waraana addunyaa lammaffaa booda biyyoonni 28 Awurooppaa fi Ameerikaa kaabaa keessaa United States fi Kanaadaan walitti dhufuudhaan caasaa waraanaa tokko uuman. Caasaan kun kan uumameef wal ta'uudhaan biyya akka Raashiyaa tokkummaan ofirraa eeguu, diinota mancaasuu fi miseensonni isaanii hunda eeguudhaaf kan walii galanidha. Neetoon dirree leenjii isaa hedduu qabaatus kan biyya Poolaandii keessatti argamu hedduu guddataa dhufe. Inni kun immoo Raashiyaadhaaf sodaa guddaa itti uume. Waraanni Neetoo kan Poolaandii kun gama shaneetti ol guddachaa dhufte. Inni kun immoo Raashiyaadhaaf sodaa guddaa itti uume. Sababbiin sodaa Raashiyaatti uumeef tokkoffaa hundeeffamni dhaaba kanaa diinummaa Raashiyaa diinumsuu irratti kan hundeeffamedha. Lamaffaa biyyi Ukraine Neetoo dhaaba jedhamu kanatti dabalamuu waan deemtuuf Ukraine irra dhaabbatanii Raashiyaa loluudhaaf ni salphataaf. Dhaadannoon Neetoo immoo tokkoon keenya tuqamnaan akka waan hundi keenya tuqamneetti jedhanii waan amananiif osoo har'a Ukraine miseensa Neetoo taate yoona xiyyaarri Ameerikaa Raashiyaa gubbaa fiigaa ture. Kanaafuu Raashiyaan osoo Ukraine Neetoo kanatti hin dabalamin weerartee gama ofiitti dabaluudhaaf lola kana adeemsaa jirti. Lola kana ofirraa deebisuudhaaf lammiin Ukraine hundi tokkummaadhaan falmataa jiru. Kan barumsa irra jiru dhiisee, kan dalagaa biroo irra jirus dhiisee birmadummaa biyya isaanii kabachiisuudhaaf socho'aatiin jira. Kan raajii ta'ee fi miidiyaa dhuunfate immoo waa'ee pirezidaantii biyya isaaniiti. Adda waraanaatti argamuudhaan kallattiidhaan lolee lolchiisaa jira. Hullum wada gimbaar jechaa jira. Namichi kun abbichuu kennaan waan hedduun wal fakkaata. Gama siyaasaatti osoo hin dhufiniin duratti koomeediyaanii fi aaktarii fiilmii ture. Abbichuunis tiyaatira keessatti walaloo barreessaa ture. Obbo Mallas Faaf jechuudha. Isaan lachanuu biyya isaanii bararuudhaaf dirree lolaatti argamanii lolanii lolchiisaa jiru. Juntoota Raashiyaa hedduu barbadeessanii jiru. Abbichuun suuraa hedduu dirree waraanaarraa gadi lakkisaa ture. Pirezidaantii Ukraine kunis viidiyoo selfii waraabee miidiyaa irratti maxxansaa oola. Всім доброго ранку, українці. Qoosaan alatti biyyi Ukraine hoggansa cimaa qabdi. Saba ofiitiif of kennee qabdi. Lolee lolchiisuudhaaf qophaa'ee jira. Waraan akka Raashiyaa jala dhaabbatanii waan akkanaa hojjechuun gaariidha. Mootummaan Ameerikaa akka achi si baafnu feetaa jennaan lakkii geejjiba osoo hin taane waraana fedhaa jedhee ture.
When the U.S. offered to evacuate him from the country, he reportedly told them, "I need ammunition, not a ride." Birmadummaa biyya isaa eeguuf hanga kana wareega lubbuu kennuudhaaf qophaa'ee jira fakkaata. Humnoonni badii fi ergamtoonni isaanii gaaf abbichuun lolu maaf akkasiin jenne nuun jechuu danda'u. አንድ ሰው አልደወለልኝ። ይደንቀኛል እኔ የዓለም ሰዎች ለውሸት ለአፋቸው እንኳን የሞከረልኝ ሰው የለም። Garuu isa kanaa fi kan abbichuu waladda. Abbichuun lammii isaa biyya tokko keessa wajji jiraataniin wal lole. Kan Ukraine immoo diina biyya biroo birmadummaa isii cabsee weerareen lolaa jira. Abbichuunis osoo Eertiraa yookiin Suudaan afoo dhaabbatee yookiin Ijipti fuuldura dhaabbatee lolee akka pirezidaantii Ukraine kana faarfamaa ture. Waraanni eegalee guyyoota hedduu lakkoofsisee jira. Lubbuun waraanaa fi namoota hedduu gidduu san lamaanitti dabree jira. Gocha kana irratti Ameerikaan xiiqeffattee hojjetaa jirti. Putin chose this war. Putin lola kana ofii filate. Isaa fi biyyi isaallee firii lola kanaa ni argatu. Har'aanis qoqqobbii dabalataa wantoonni murtaa'e akka biyya isaa hin seenne murteessee jira. Inni kun Raashiyaa gatii guddaa isaan kabalchiisa. This is going to impose severe cost on the Russian economy, both immediately and over time. Maaltu isaan cinqinaan waraana kanatti dabalamuudhaaf gidduu lamaan deemtee bookifti. Ameerikaan biyya namaa weeraraa ooltu Raashiyaan dalagaa jaraa dalaguun maaf isaan aarse. Wanta kommoo ifa gala. Bakka bu'aa keessaa argattu malee Ameerikaan tasuma caljettee itti hin seentu. Mee of duuba deebinee seenaa isaan biyyoota biroo irratti weeraran haa ilaallu. Bara 2003 Ameerikaa fi Saudi Arabiyaan waliigaltee daldala waliinii tiifaa jedhu dalalaan daldaluudhaaf walii galan. Saddam Hussein immoo daldala isaa Gaazaa isa doolara Ameerikaa osoo hin taane yuuroodhaan taasisuudhaaf akka deemu ibse. Ameerikaan immoo doolara jaraa waan harkatti dideef keemikaala oomishaa jira jettee biyya isaa weerartee isa fanniftee diinagdee biyyattii kuffisuu filatte. Erga inni xumuramee booda Muammar Gaddafiin pirezidaantii biyya Liibiyaa gaaza isaa warqeedhaan jijjiiruudhaaf murteesse. The organization may have been trying to prevent Gaddafi from burying the American buck. Qorannoon garaagaraa bahan akka agarsiisanitti sababbiin guddaan neetoon dhimma Liibiyaa keessa seenaa jirtuuf tarii Gaddafiin akka doolara Ameerikaa hin awwaalleef. Neetoon hatattamaan waraana isaa ergee Gaddafiin akka ajjeefamu erga taasisee booda biyya guddina irra jirtu dachitti makee akka achii ka'uu hin dandeenye taasise. Gaddafiin lola gama lixaan itti baname kana biyyoonni akka Arabaa fi Afrikaa akka isa gargaaran gaafatus itti hin milkoofne. Bara haaraa 2022 kanatti torbeewwan dabre muraasa keessatti pirezidaantii Raashiyaa fi Chaayinaan daldala waliinii taasisuudhaaf walii galan. Isaan lachanuu Ameerikaa biratti baay'ee jibbamu. Tokko waraanaan nu caaluuf deema jedhanii shakku. Tokko diinagdeen isaa saffisaan guddataa jira jedhanii jibbu. Kanaafuu Ameerikaan jara kana irra aanuuf humnoota isiitiif gargaarsa kennuu beeksifte. Osoo ooltee hin bulin gargaarsa dabalataa Yukireeniif doolara miliyoona 380 murteessite. Kan wal lolaa jiru, kan wal ajjeesaa jiru Raashiyaa fi Yukireen fakkaataa jira malee kan wal tumsiisaa jiru Ameerikaa ta'uu waan hin oolle. Ameerikaa duutullee dachiin isiif hin qotamtu fakkaata. Tonkolii jarri namaa fi lafa irratti dalagaa lakkaayamee waan dhumu miti. Amma immoo carraa kanatti fayyadamtee Raashiyaa irra qoqqobbii keettee diinagdee isii laamsheessuudhaaf tattaafataa jirti. President Joe Biden on Friday instructed the U.S. State Department. Jimaata dabree pirezidaantiin Ameerikaa Joe Biden Ukraine Raashiyaa akka ofirraa qolattuuf gargaarsa dabalataa meeshaa waraanaa miliyoona 350tti shallagamu State Department akka kennu murteesse. Biyyi Ukraine weerara Raashiyaa ofirraa qolachuudhaaf rakkataa waan jirtuuf. Lola kana keessatti fayyadamaan yoo jiraate jaarsa kenna Ameerikaa qofa. Innat ሀገራችን አሜሪካ ለዘላለም ትኑር. Pirezidaantiin Ilmaar Ristee kan bara Raashiyaa ati Vladimir Putin immoo qoqqobbiin kun akka harka isa hin kennachiifnee fi namni Raashiyaa tuqe akka hin milkoofne dubbata. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны. Opereeshinii Yukireeen keessatti deemsaa jirru keessunuudhaaf akka hin yaalle kan seentan yoo taate deebiin isiniif kennamu hamaa ta'a. Deebii jireenya keessan keessatti tasuma isin mudatee hin beeku. Еще никогда не сталкивались, уважаемые товарищи. Ameerikaan immoo maaf Raashiyaa akkas miidhuu barbaaddu jechuun keessan hin haftu. Akka addunyaatti Ameerikatti aanee waraana cimaa fi meeshaa waraanaa cimaa qabaachuun lammaffaa waan taateef pirezidaantiin Ameerikaa Sleepy Joe kennas hirriba malee bulaa jira. 330 or 303 330 or BOO. Wait. But you got it. That saves
billions of gallons of gasoline. I mean, billions of $2.3 billion worth of, $500 billion in savings and 2-point-something billion metric tons of CO2 going in the air. Well, folks, eliminate one tax loophole out of $1.6 trillion worth, $1.4 trillion worth. Out of $1.4 trillion. It's hard to even say it so much. I want to be clear. I'm not going nuts. You're a damn liar, man. Isa qofa osoo hin taane kanneen ilaalcha Ameerikaa hordofanii fi miseensa neetoo ta'an kanneen akka UK faatis dhaadachaa jiru. President Putin of Russia has unleashed war in our European continent. He's attacked a friendly country without any provocation and without any credible excuse. Ukraine is a country that for decades has enjoyed freedom and democracy and the right to choose its own destiny. We and the world cannot allow that freedom just to be snuffed out. Waraana amma deemaa jiruun Ukraine Russia injifachuun hamaadha. Garaagarummaa guddaatu isaan gidduu jira. Russia nama miliyoona 140 ol qabdi. Ukraine immoo nama miliyoona 40 ol hin qabdu. Guddinni fi GDP'n isaaniitis Russia gaditti argamti. Ukraine akka addunyaatti 22ffaa irratti kan argamti yoo taatu, Russia immoo lammaffaadha. Garaagarummaa guddaatu isaan gidduu jira. Waraanni kun akkanaan itti fufnaan diinagdee addunyaa hedduu miidhuu danda'a. Akka addunyaatti boba'aa oomishuudhaan Raashiyaan sadarkaa lammaffaa irratti argamti. Jarri gaasa gurguruu dinnaan addunyaan makiinaa irraa buutee miilaan deemuu isiiti. Garuu qawwee hojjechuudhaaf maallaqa waan isii barbaachisuuf maal gurgurtee meeshaa kana bitti. Zoro waraanni kun kisaaraa biyyoota wal lolaa jiranii qofa osoo hin taane kan addunyaa guutuuti. Isuma kana wal qabatee ilmaan immiyyee Minilik hedduun hanga humna isaaniitiin Raashiyaa gargaaruudhaaf cinqamaa jiru. Gaafa siin dura hiriira bahan irratti Russia we love you jechaa turan. Russia, China, India and others, we thank you. Yes. Truth with us. We love you. We love you. Russia, Russia, China, 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 India, India. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Jaalala Raashiyaaf qaban kana amma zammatanii agarsiisu ka. Guyyaan dheeraa geettee jirti. Garuu seenaan ilmaan immiyyee fi ilmaan ristee biyya Raashiyaa qaban maalidha? Maaf galatoomi jechaanii turan? Waraana dheengaddaa kana ilaalchisuudhaanis deeggarsa Raashiyaaf qaban agarsiisaa jiru. Torbee kana keessa ayyaana Adwaa kabajame irratti alaabaa Raashiyaa qabataniitiin bahuudhaan michummaa isaanii agarsiisan. Jarri kun lamaan maaliin wal fakkaatu? Bara sana dargisan Raashiyaa fi Itoophiyaan hiriyaa turan. Sirna siyaasaa tokko hordofu. Sirna sooshaalistiin bulu. Faallaa biyyoota lixaa deemu. Qawwee kilaashii jedhamu kun kan afaan Raashiyaan Kilaashinov jedhamu kun isaan irraa dhufaa ture. Makiina Laadaa jedhamuun beekamtu kunis qabeenya Raashiyaati. Makiina dullatti kana irraa fudhattiif moo maaliif Raashiyaa gargaaru? And I want to have a look around. So guys, look how beautiful. Let's go. What's your name? CD player. Very nice. Look how nice it's over here. Yeah. How old is this car? Yeah. Old? Yeah, the car. The car? Yeah. Yeah. 20 years, 30, 15. Me? No, not you, the car. The car is 15 years. The car is 15 years? Yes. What's the name of this car? Lada. Lada? Yeah. Oh, is it Italian? Russia. Waa'ee lola biyyattiin wal qabatee Raashiyaan Itoophiyaa wajji akka jirtuu fi dhiibbaa Ameerikaan isaa irratti gootu akka mormitu gama ambaasaadar Raashiyaa Itoophiyaatti argamuun ibsitee turte. ከኢቲቪ ጋር ቆይታ ያሉት የሩሲያው አምባሳደር ኢቪጊኒ ቲሪኪሂን የኢትዮጵያና የሩሲያ ግንኙነት ረጅም ዓመታትን ያስቆጠረ ነው ያሉት አምባሳደሩ በኢትዮጵያ ላይ እየተደረገ ያለው የውጭ ጣልቃ ገብነትንና ጫናን ሩሲያ አትቀበልም ብለዋል። kun garuu Amaariffaa akkamitti bare? Gaafa hoggaa haaraa biyyattis ergaa baga itti isin gahee afaan Amaariffaatiin dabarse. Qotee bulaa naannoo Gojjamii fakkaata. Enkwaan для Одессу и Этиопия амат дохна дарасачих ияльку бамачу амат б Этиопия бетасабоч хулю бальцагана селям фикар индисафнлячух килиби иманялиху በጣም አመሰግናለሁ። Hanga sirni dargii kufee as achitti hafee waan makiina Laadaa oofaa har'a gahee fakkaata. Raashiyaan Itoophiyaadhaaf yaaddee miti. Gargaarsi isin biyyattiin gootus hin jiru. Xiqqaatus guddatus Ameerikaatu biyya san gargaara.
Raashiyaa fi ilmaan immiyyee waan hedduun wal fakkaatu. Isaan lachuu ilmaan resteeti. Raashiyaan daangaa babal'ifachuu feeti. Ilmaan immiyyee illee hunduu kiyya jetti. Raashiyaan biyyoonni akka Ukraine, Georgia fi Armenia fa'aa diigamanii Raashiyaa tokko ijaarraa jedhu. Ilmaan Minilikis naannoowwan akka Oromiyaa, Tigray, Somaalii fi Affaar fa'aa diigamanii Itoophiyaa takkatti ijaarraa jedhu. Raashiyaan sirna durii kan USSR sirna sooshaalistii deebisanii ijaaruu fedhu. Ilmaan immiyyee kunis Itoophiyaa sirna Minilik tan afaan tokkoo san deebisanii ijaaruu barbaadu. Isaan lachanuu ilmaan resteeti. Loluma biyya Raashiyaa fi Ukraine kana keessatti sanyummaan hedduu mul'achaa jira. Lammiilee Afrikaa fi adii hin taane akka lola jalaa hin baqanne dhorkaa jiru. Some of my friends are still there and I'm very worried. I text them to know how they're doing, if they have food or water, because right now the stores are closed. So and the attacks are getting worse. Very, very worse. And hopefully they get out of Ukraine safe and no harm comes upon them. Kana qofa osoo hin taane miidiyaawwan biyyattii fi addunyaa hedduun akka waan lolli biyya Awurooppaa keessatti kanaan dura hin gaggeeffamne fakkeessuudhaan namoonni du'aa jiran Araba yookiin Afrikaa osoo hin taane adiidha jedhanii iyyu. What some Ukrainians are doing to black people inside of their country is wrong as well and racist as hell. Now, reporters who are reporting on this are also showing their extreme racism in how they contextualize European countries. But this isn't a place, with all due respect, like Iraq or Afghanistan that has seen conflict raging for decades. This is a relatively civilized, relatively European, I have to choose those words carefully too. European people with blue eyes and blonde hair being killed, children being killed every day with. Just to put it bluntly, these are not refugees from Syria. These are refugees from neighboring Ukraine. I mean, that, quite frankly, is part of it. These are Christians or white. Now the unthinkable has happened to them. And this is not a developing third world nation. ይደንቀኛል የዓለም ሰዎች kana yoo ilaalan wal haa nyaattu jarri tokkuma nama jechiisa. Lubbuun namaa akka wal caaltu lola kana irratti hubachuun ni danda'ama. Lola hamaa lubbuu namaa hedduu galaafataa jiru kana keessa taa'anii sanyummaan nama dhiibu. Lola waan jedhamu Yurooppii osoo hin taane akka waan biyyoota biroo keessa qofatti fakkeessu. Waraanni addunyaa tokkoffaa fi lammaffaan gama caalu isaan keessatti gaggeeffame. Waraanni Neo-Nazi Jarmanii keessatti gaggeeffame. Waraanni Soovietii isaan keessatti ta'e. Har'a immoo isaan waraana kana kan biyyoota biroo fakkeessuudhaaf yaaluun xawalwaalummaadha. Waraanni kun kan itti fufu yoo taate odeeffannoowwan dabalataa isin biraan gahaa deemna. Nu hordofuu hin dagatinaa isinin jenna. Egaan daawwattoota keenya daawwachaa kan turtan haara galfii ture. Sagantaa keenya sa'aatii dilee seeggatee torbetti al tokko isiniif qophaaya. Qophiilee heeraan istuudiyoo kanaa fi kanneen biroo hordofuuf karaa toora Facebook, Instagram fi YouTube keenya hordofuu hin irraanfatinaa isinin jenna. YouTube keenya subscribe akka gootan, page immoo follow fi like akka gootan isin yaadachiisa. Hamma torbanitti nama torbanii nu haasaasu jecha qopheessuudhaan kan isin wajjin ture ani Abdiidha. Yeroo gaarii qabaadhaa.